Gaa'ila hiriyaa koof qophaa'e irratti anatu heerume. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti. Barnoota kiyya kutaa tokko jalqabeen haga 10tti seeraan baradhee ergan xumuree booda sanaan booddee kolleejjiif dippiloomaa barachuu jalqabeen gidduutti immoo qabxiin maatirikii anaaf dhufee jennaan 11 fi 12 fira kiyya bira magaala biraa deemee baradheen ammallee rabbi na milkeessee carraan yuunivarsiitii naa dhufee jennaan yuunivarsiitii seeneen waggaa 2 qofa baradheen ari'ameen akka haaraatti irra deebiseen kolleejjii galeen waggaa 3 baradheen eebbifame. Anaa fi barnoonni waliin jaallannu garuu immoo waliin dhisnu. Barnoonni ijoollummaa makootii kaasee baay'ee natti ulfaata. Ani kan hin beeku yookiin immoo ittiin qophaa'u barnoota barsiisaan daree keessatti nu qopheesseen otoo hin taane haala ittiin barataa maddii koo jirurraatii hojjedheen gara manaatti hin galudha. Tooftaa karaa kana waan hin wallaaleeru yookiin immoo hin dadhabeeru tokkollee hin qabu. Garuu maal godha kaarota nyaadheen ija koo qareen al takkaatti tuqaa 5 barataa gara biraarraa galagalcheen kutaa tokko gara kutaa biraatti darbuuf hamma humna kiyyaa gaggeessus yuunivarsiitii geessee garuu tooftaan kun hin na tufe. Barsiisonni yuunivarsiitii muudii kiyyaan gonkumaayyuu hin galuufi takkaa nama arganii jennaan lammaffaarratti carraa namaaf hin kennanii. As dhaabbadheen kan hin eegu siitiin miti jechuun kobbee diimaa qabataniitiin yeroo mallatteessanii malee ijji namaan argu. Turtii waggaa 2 yookiin immoo seemisteera 3 mooraa yuunivarsiitii keessan turetti barnoota 4dhaan effiin natti dhufee carraan inni dhumaa naaf kennamee qabxiin kiyyallee 2 darbuu dinnaan gara mana kiyyaatti na gaggeessanii. Maatiin kutaa 11f 12 biratti baradhe kallacha adaadaa yookiin immoo eessumaan firooma hin qabnu. Haa ta'uutii garuu karaa abbaa kiyyaas karaa haadha kiyyaas hiddi dhiiga keenyaa yeroo lakkaa'amu iddootti wal argatu yookiin immoo tokko taanu nan qabaam. Akka mana isaaniitti mucaa isaaniidha. Haa ta'uutii garuu akaakilee yookiin immoo abaabilee irrattidha kan nuti wal arginu. Karaa haadha manaas karaa abbaa manaas jechuudha. Maarree firadha mitiiree akka dhala isaaniitti baran isaan bira jiraadhe waggaa 2 guutuu ijoollee isaanii waliin hojjechaa ijoollee isaanii waliin barachaa barnoota koon xumuree. Manni namaa'oo namaaf hin tolu akkam mana namaa gaarii gootee dubbattaa naan jechuu ni dandeessu. Eeyyeen iddoottiin miidhame yookiin immoo anis akka namaa adaadaan koo eessumni koo kana na godhe kana na balleessan jedhee dubbadhu yookiin immoo ija dhala isaanii gaditti na ilaalan bakka hedduutu jira. Haa ta'uutii garuu ani ilmoo isaanii na guddisuudhaaf dirqama guutuu qaban mar'ummaan isaanii keessaa kan hin bahe yookiin immoo kan hin dhaladhe miti. Kara biraan immoo mana haadha koo yeroon jirullee bakka hojiin jirutti haadha kootti dabarseen kennu. Kanaaf dubartiinis ta'e dhiirri bakka deeme hundaatti kan nyaatu kan dhugu yoo ta'e nan hojjedha nan dadhaba jedhee gatii dafqasaa lakkaawwachuun qabu. Maatiin inni bira jiraatu yookiin immoo isheen bira jiraattu hanguma humna isaanii dhala isaaniif ta'an kanarraa hafe immoo ormaaf ta'uu danda'anidha. Anaafis namoota gaarii namoota kaaniifis ta'u. Kanaafan hammeenya isaanii kaasuun barbaadu. Beela'uu dheebochuu akka manni suni ta'e ta'uun ni danda'ama. Yeroo ijoolleen ture keessumaa yeroo yuunivarsiitiin baradhu adaadaan koo akkana na miite akkana na goote jedheen nan haasa'adha yookiin immoo nan dubbatadha. Har'a garuu bilchaadheen anis mana godheen ormi mana koo galee haala itti ormi mana koo jiraatu dhala koorra ormaaf hamman gahu yeroon ilaalu warreen biran jiraadhu sana adaadaa koon jedha. Adaadaa kootiin baay'een galateeffadha. Nama laphee gaarii qabu uffata ishee baastee naaf kennitu dibata ishee intala koo qixxee maaliif dibatte jettee kan natti hin dheekkamne inumaa anarra darbee yeroon gara biyyaa maatii kootti galu maallaqa qarshii 50 qarshii 30 boorsaa koo keessa keessee nama na gaggeessitudha. Si'a hedduu akkan ishee komadheeru namoota hedduurraatii adaadaan koo dhageesseetti. Eenyummaa koo ibsachuu baadhus haa ta'uutii garuu guddaa akkan ishee galateeffadhee fi maatiin akka ishee maatii akka isheen ijaartee garraamummaadhaan namaaf dhaabbachuudhaan hanga ishee biyya lafaa kanarra akka hin jirre afaan guuteen galateeffachaa
itti dubbachuun barbaada. Viidiyoon kunis yoonaaf dalagame nan geessisaanii. Jireenya kan hin bare jalqaba irratti yuunivarsiitii irraatii ari'ameen kireeffadhee adaadaamti kiyya kuni maatii koo waliin otoo na gargaartuu yeroon dabarsedha. Yeroo maatii yookiin immoo fira keenya bira jiraannu gatiin buddeena tokko yookiin immoo zayita liitira tokko yookiin immoo gatiin kiraa ittiin jiraannu maatii keenya biratti nutti hin dhagahamu. Meeqa akka ta'e hin beeknu. Kan dhiphatu kan rakkatu hoogganaa maatii sanaati. Haadha manaaf abbaa manaa jechuudha. Yeroon mana kireeffadhee jiraadhu warra kooyyuu dabaleen komachuu jalqabe. Komiin warra ofii namarraa waan tabaduuf gatii adaadaa kiyyaa immoo asumatti natti mul'achuu eegale. Akkuma saattuu waggaa 3 harka dhiiraarraas nyaadhee ija namaas ilaalee nama itti bilbiluun qabne irratti illee bilbileen baradheen hin xumure. Dubartiin yoo jabaatte tooftaa beekti. Malaan jiraachuu ni dandeessi ni jedhama mitiire. Tarii warri makmaaksa kana baasan anarraatii arganiitu ta'uu ni danda'a. Maaliif waggaa 3 sana haala ittiin hin fixe tooftaa yookiin immoo teeknika garaagaraa uumuutiin malee akkanuma laayyootiin turre. Ijoollee dhiiraa mooraa nuti gallu keessa kireeffatanii jiraataniif buddeena tolcheefiin yeroon xumuru buddeena tokkoon fudhadha. Ittoo danfiseefiin buddeen gogaa akka hin nyaanneef ittoo sanarraatii ittiin godha. Uffata isaanii miiceefiin maallaqa xiqqoo isaanirraatii argadha. Tarii bakkan deemu dirqama taaksii yaabbachuun qaba yoon ta'e nama mooraa nuti gallu keessa jiru eeggadheen miilli isaa yeroo bahu ijoollee dhiiraa jechuudha faana haasa'ee kolfeen ilkaan koo gadhiiseefiin gatii taaksii kanfalchiisadha. Dubartiin immoo sobdee boorsaa isheenuma ilaalti mitiire. Guyyaa tokko kanfaleen beeku. Haa ta'uutii garuu laki anatu kanfala jedhee na qabaa na gadhiisaan jedha. Ijoolleen muudii kiyyan irratti beekanis muraasni isaanii hin dhibanii. Gatiin mana kiraallee yeroo maatii kootti ulfaatu warran kireeffadheef galeen akka dhala isaanii hojiin hojjedhaafi suuta jedheen guyyaa isaan natti gammadan baatii kana gatii mana kiraa kanfalachuu waan hin dandeenyeef naaf obsaa yeroon jedhu walittaan sun kan baatii 2-3 obsurra darbanii naaf illee dagatu. Baay'ee kan natti ulfaatu kanfaltii mana barnootaadha. Isaafis tooftaan dhabu. Maallaqni jalqaba argadhu hojjedhees maatiin koos adaadaan koos naaf erganii jalqaba gatii mana barnootaa koo guuttachuudha. Dibataa fi wantoota gara biraaf sanaan booddeen darba. Araadni suusii immoo ganamuma akkuma hirribaa ka'een nyaata otoo nyaatiin afaan na bansiisee na hamuummachiisa. Yeroo na muummadhu akka namaatti otoo hin taane akka waraabessaatti iyyuu saam. Tooftaa kana furuufis mooraan kireeffadhe keessa mana baay'ee jira. Buna qabdu siniif hin danfisa jedheen yoo qabna naan jedhan fuudheen danfisaa fi yoommoo hin qabnu jedhan ijoollee dhiiraa garaan jabaanneef har'a nama buna na affeereef uffata miiccaaf jedhee waadaa galeen uffata illee miicceen gatii uffata harkaatii fudha. Kanani fudhu maallaqa guddaa otoo hin taane qarshiin 5 qarshiin 3 qarshiin 10 iyyuu bakkatti anaaf gatii qabdudha. Maatiin koo hiyyeessa qofa otoo hin taane hiyyeessa gonkumaa fitsum dahaa jedhee mootummaan ramaddiitti kan ergedha. Abbaan koo dur waardiyyummaa hojjeta ture. Ishumarraayyuu goomatamee ari'amee obboloota isaa firoottan isaatu waan kiisii kennaafi. Haati kiyya maatii isheerraa kan dhaalte lafa guyya 3 midhaan homaan baasne qabdi. Sana qiccee maal gootee isaa ta'u nutiin jiraachisti. Rabbiif galanni haa ta'u. Harka haadha ofiiti yoo beela'aniyyuu haati ofii galgala nyaata yoo namaan jette obsaniiti galgala nyaatu. Mana ormaatti garuu kun hin jiru. Ormaaf ormi danda'een obsu. Maarreegaa kanaan otoo hin jiraadhuudha baradheen eebbifame. Dubartiin tooftaa beekti kan jedhan anarraati kan hin jedhe sobeeniire hin sobane. Kana qofaa miti tooftaan koon dhaabbanne. Yeroon yuunivarsiitii seenerraatii jalqabee dargaggeessi jaalalaan baay'ee na kadhu tokkotu jira. Gara jalqabaarratti fedhii akka hin qabuu fi isaatiif argisiiseera. Gaaffii jaalalaasaa tole jedhee fudheera. Haa ta'uutii garuu dargaggeessi kuni konkolaachisummaa baratee konkolaataallee waan hin arganneef tarii kan isa caalu kan na gargaaru na barsiisuu danda'u yoo jiraate jedheen galaa baha toleef lakkii gidduu mataa san dhukkubsa. Dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e immoo baay'een isa jaalladha. Innis baay'ee tokko na jaallata. Magaala nani baradhu konkolaataa yaabbatee dhufeera taanaan otoo nan argiin hin deemu. Yoo na arge immoo maallaqa xiqqoo hoodhu kuni waafsii taati jedhee otoo naaf hin kenniin hin deebi'u. Maarreegaa ani maatii hiyyeessaadha mitiire innis of hin dandeenye yeroo immoo jabaatee konkolaataan itti kennamuu jalqabu
innis xiqqoo akka durii na kadhachuu laaffise. Anis dhiirri si duwwaa dhaaree jedheen dhimma mataa keetiin jedhe. Sana keessatti garuu baay'een of eegaa. Maqaa hedduun qaba, kabaja kiyya garuu baay'een eeggadha. Dhabde dubartiin kana dhabuun qabdu. Maatii isheefillee qabaattee jireenyaan yoo toluu dadhabde mataa isheefillee gammaddee mana ishee keessa jiraachuu qabdi. Ilmi dhiiraa immoo beekamaadha. Kabaja dubartii balleessuuf sekendiif obsan qabu, sekendiis isatti hin fudhatu. Erga kabaja dubartii fudhatee booddee garuu haala kamiin akka jijjiiramu ana caalaa isintu beeka. Kanaaf anis gamnadha. Dargaggeessa na jaallatu kanaaf hidhii koo akka na dhungatuufillee dabarseen hin kennineefi. Akkan of kabaju, akkan jabduu ta'e, akkanumatti amana, akkanumatti beeka. Erga walirraa fagaannee maallaqa argatee funyaaniin dubbachuu jalqabeerre torbeettillee haa ta'u hin diddee miti jedhee na komachuunsaa hin oolu. Diduun kiyya immoo maal akka ta'e ni beektu. Guyyaa tokko miti daqiiqaa 5dhaaf bifa kanaan bira dhaabbachuun barbaadu. Fakkeenyummaa fudhatee dubartoota ana caalaa bareedan kabaja isaanii kennan utaalanii burraaqanii galan isaaf tole jedhan diriirsee natti himaam. Waa'een isaanii ana hin ilaallatu. Yoo utaalanis yoo kabaja isaanii balleessanis laayifii yoo arganis isaan ijoollee obbo Abaluutii, ani immoo intala obbo Abaluutii, warri koo warra abdiin irraa qabanidha. Quufeen guddadhe miti jedheen deebisaafi. Maarreegaa kanaan otuman isa rakkisu baradheen eebbifame. Dhumarratti innis jaalallee gara biraa qabate gaa'ela koo akka hin hafne naan jedhe waamicha iyyuu naaf godhe. Baatii 2 booddee 100% gaa'ela akka gaggeeffatu natti hime. Mucayyoon isa waliin gaa'ela godhattu immoo kutaa 9-10 waliitiin kan baranne hiriyyaa koodha jechuun nan danda'a. Haa ta'uutii garuu jaarsi ergamuu haalonni cidhaa tokko jalqabuu yeroon dhaga'u harka kiyya keessaa waa dhabaa waan jalaa bahaa akka jiru naaf gale. Hiriyaan koo isatti heerumtu kuni jaalallee ishee gara biraa dhiisteeti isa waliin gaa'ela dhaabbatti. Isheen illee akkanuma waggaa 7 oliitiif hariiroo jaalalaa dhiira waliin dabarsteettu ni qabdi. Innis dubartii gara biraatti deemaa ture, isheenis dhiira gara biraatti deemaa turte. Icciitii isaanii magaalli biyyi kan beekudha. Mucaan akkana na jaallatu kuni harkisaas amma homaan jedhu. Abbaan qabeenyaa amanee konkolaataatti kennaa. Anis maarree mardoo kana dhagaheen buleen amma kanaan booddee gara kootti bilbiltee akka durii nan rakkistu miti reeyii yeroon jedhuuni maaliif si rakkisu? Situ na dide malee ani yeroo hunda si kadhachaan ture. Nan dadhabee baay'ee of tuultaa. Kabajni siif kenname akka kabaja kaaniitti ilaaltaa jedhee naaf deebise. Yeroo kana ani kabaja kiyya guyyaa gaa'ela koo siif hin kenna jedheen malee baalagachuun natti ulfaatee miti. Baalagachuun salphaadha. Qulqullaa'utu ulfaataa. Ergan baalagadhe dhiira gara biraa waliin akkanan hin taane maaliitiin na beektaa? Gaa'elattiin na hiiteettuu hin qabdu jedheen deebiseefi. Dhuguma ati akkanatti yaaddeetii jedhee na gaafate. Anis eeyyeen jedheen deebiseefi. Gaa'elaaf ammaati anaaf eeyyamamtuu taataareeyi yeroo inni naan jedhu eeyyeen dhiirri akka kee anaan hordofeeru waggaa 5 ol irratti gubeeru hin jiru. Anis nan si jaalladha. Walitti bu'uun keenya guyyaa gaa'ela keenyaa yoo ta'e gammadeen si fudhadhaa jedheen deebiseefi. Jaarsi ergamee deebbiin kennamee maatiin lamaanuu cidhaaf qophaa'aa jiru. Baatii 2 kanarratti isheedhaan dhaabi waan hundumaa dhiiseera jedheeni. Intalli ni maraatte. Durayyuu wanta jedhamu nan qaba. Yaada isaa kana kan jijjiirsise an akka ta'e barte. Durayyuu isheen akkanadha jechuun maqaa ani hin qabneen yaada jaalallee koo nama nan jaalladhu kana akka jijjiirsisuuf dhiibbaa goote. Sana qofa otoo hin taane ijoollee dhiiraallee erguun akkanani kabaja koo waliin hin jirre mirkaneessiteefi. Yeroo kana inni akkana jedhee deebise. Siitiin argadheen torbee tokkottiin siree tokkorra waliin ciise. Isheetiin immoo bareen waggaa 5 guutuu eegeen na dhorkite. Siif ishee gonkumaa wal madaaluu hin dandeessanii. Ana bira darbee dhiirri meeqa akkasitu qeeru atumtuu ragaanaaf baateetta. Ishee waliin wal madaaluu hin dandeessu. Tarii ulfinarree yoo dhabde dirqisiifamtee harki dhiiraa ishee qimmii deetii ta'a malee fedhii isheedhaan akka isheen tole hin jenne quba koo 10 siin mallatteessa jedhee gara kootti deebi'e. Otoon anaan hin mari'atiin torbeema sana keessa jaarsi gara maatii kootti ergame. Maatiin kiyyas tole jedhanii naaf fudhatanii maatiin isaa qophii cidhaa intala sanaatiif qopheessaniitiif gara kootti dabarfame. Baatii 4ffaarratti anaaf inni haadha manaaf abbaa manaa taanee waliin jiraachuu jalqabne. Dhugaanni turti malee ni baati mitiiree kabaja koo waliin na argate gammachuu gara biraa akka qabu
dhiiga koo baasuun maatii koo fi maatii isaatti argisiise. Gaa'ela akkanaa immoo Waaqayyotu jaallata mitiire baay'ee eebbifamne. Jalqaba irratti lamaan keenya amantiidhaan jajjabuu hin turre. Gidduu keenyatti nama gaarii arganne fuula lamaan keenya gara Waaqayyootti akka deebisnu nu taasise. Abbaan manaan koo jimaa ni qama'a, tamboos ni aarsa, halkanis baay'ee konkolaachisa ture. Yeroo sanarraatii kaasee garuu ani nama guddaadha, mana qaba jedhee mana isaaf jiraachuu jalqabe. Mana isaa qofa miti, mana maatii koo, mana maatii isaallee kan jiraachisu isadha. Anis dafeen daa'iman godhadhe gara hojii barbaadaatti hin deemne, yeroon itti barbaadettis naaf hin milkoofne. Manni 3 harka isaa eegee harka isaatii nyaatee bula. Naannoo waggaa 4 gaa'ela kana keessatti gammachuu addaatiin anaaf inni waliin jiraanne. Waggaa 4 booddee maatiin abbaa manaa koo ni hojjettaa, ni konkolaachistaa, siitii boqotee mana ciisu argine hin beeknu. Haa ta'uutii garuu wanta ati qabattee akka hiriyoota kee jijjiirama argisiisteettu hin qabdu. Waan ati hojjechaa ooltu nyaataaf dhugaatii irra hin darbu. Haadha manaa kee kana hiikii, isheetu harka duwwaatti si hambisaa jira jedhanii ilma isaanii gorsaniini. Ilmi dhiiraa hojjetee yeroo dadhabu, firii hojii isaas yeroo dhabu abdiin kutata mitiire. Miirri abdii kutannaa abbaa manaa koo kanatti dhagahamee ture. Sana qofaa miti, mucayyoon gaa'ila ishee gara gaa'ila kootti hin jijjiirradhe karaa garagaraa dhuftee gaa'ila koo jeequuf yaalii guddaa ni gooti. Ani durseen harka Waaqayyoo jala waan hin galeef malee dhagaan isheen irratti darbattu mana koo guyyaa tokkoyyuu hin bulchu. Yeroo tokko karaa ishee fi karaa maatii ishee qixxeedhaan konkolaataa binnaa kan jedhamu akka jaarsummaatti gara isheetti dhiyaata. Yeroo inni ishee dhiisu kan qaana'e yookiin immoo itti gadde ishee qofa miti. Maatiin isheellee qophii eegalanii intalli keenya ni heerumti jedhanii abdii guutuu godhatanii turanii. Warri ishee immoo warra harki isaanii maallaqa qabudha. Mucayyoof waadaa galaniitu fakkaata. Konkolaataa qixxee binnee yoo na waliin jiraatta ta'e siifan dhiisaa, gaa'ila keenya gaggeeffannaa jechuun dhakaa ishee isa dhumaa abbaa manaa kootti kaaste. Namni ni dadhaba mitiire. Abbaan manaan koo yaada kana tole jedhee fudhate. Ammallee isatti hin murteessu. Sababiin isaa immoo anasiitii humna isaatii baay'ee dadhabsaaniin jira. Walii galtee kana raawwachuuf maallaqa qabu qabatee mucayyoo faana Finfinneetti wal beellamanii tole jedhaniis konkolaataa gaafatanii. Haa ta'uutii garuu Finfinnee keessatti maaltu yoo isaan mudate gaariidha. Taaksiin konkolaataa daqiiqaa 5 ol irra hin yaabbatamne nama waggaa 9 ol konkolaataa oofe mucayyoo kana waliin rukute. Inni cinaachisaa rukutame, isheen immoo gara boqorra rukutamte. Dheekkamsa Waaqayyoo akka ta'e battaluma abbaa manaa koof galee fiigee gara mana isaatti dhufe. Walii galtee jiru sanas dhiisee dhiifama na gaafate. Yaa haadha manaa koo, si duuba imala koo jalqabee jennaan Waaqayyo miilla koo gabaabse. Kunoo jedhee cinaacha isaa natti argisiisee wanta gochuuf karoorfatee turellee natti himuun otuu namarraan dhagahin afaan isaatiin dhiifama na gaafate. Yaa hojii Waaqayyoo jedheen anis dhiifama godheefin hin turre. Mataama isaatiin waggaama sana keessatti konkolaataa nan bita jedhee yaade qixxeedhaan bitatee dhuunfatee kansaa godhate. Har'a kunoo Rabbiif haa galatu. Ijoollee 3 horanne jireenya bareedaa gammachuu qabu jiraachaa jirra. Mucayyoon kun garuu haga har'aatti kan nama ajaa'ibu dhaabbatteema hanga anaaf inni walii kunutti eeggachaa jirti. Haa ta'uutii garuu kuni gonkumaa ta'uu akka hin dandeenye waggoota kana keessatti Rabbi gochaadhaan ishee argisiiseera. Ammayyuu boqonnaan arganne. Maqaa hedduu waan qabduuf maatiin ishee immoo qabeenya waan qabaniif kanaan of tuulummaan isaan qaban amala ishee dhowwateera. Anillee akka duriitti araaramnee hiriyyummaa keenyatti deebinee akkuma nani gaa'ela dhaabbadhe haala isheenitti gaa'ela gaarii dhaabbachuu dandeessu akka dubartii tokkotti tongorseenii baay'ee natti tola. Dhaamsi nani qabu dubartootaaf isaa ta'u dhiiraaf waan tokkodha. Argachuuf dhabuun biyya lafaa keessanuma jira. Otuu argachuuf dhabuun hin jiraanne namni quufee gurra irratti rasaasa walitti dhukaasaa bula. Argachuunis baga jiraate, dhabuunis baga jiraate. Dhukkubsachuunis akkanuma, fayyuunis akkanuma. Hundumtuu baga jiraatanii, hundi isaanii immoo dabareedhaan guyyaa fi yeroo keessa dhokatanii harka keenyarra galu. Yeroo kana keessatti garuu Rabbiin sodaachaa, qulqullummaa hojjechaa, abshaalummaadhaan jiraachuun bareedaadhaan dhaamsa koodha. Kana qofaas miti, carraa gaarii, carraa bareedaa itti amantanitti eenyuufuu jettanii of hin dabarsina. Of jaallatu jedhamuu ni dandeessu. Dubbiin kuni garuu yeroo fi
haa ta'uutii garuu anatu mala jireenyi kuni kan koodha kan jettanii yoo ta'e haala sammuun keessan sinceephoo hin dandeenyeetiin murteeffadhaa. Murteen koo kaleessaa sirrii akka ta'e kan hin beeku jireenya ani har'a irratti jiraachuu irratti ka'eeni. Otoo murteen koo sirrii miti ta'e har'a jireenya bareedaan jiraadhu. Namni kun dhugumatti anaaf mala ture. Rabbis bakkan gaa'ilaa fi yaannetti gaa'ila na yaachisiise murteesseen haadha manaaf abbaa manaa taane firii arganne waliinis eebbisamne fuuldura waaqayyoos waliin dhaabbanne waliin jilgeeffannee kadhachuu jalqabne. Kanaa ol jireenya maaliitu jirare? Ana obboleettii keessan naannoo magaalaa Finfinneerraati. Ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Yooyyaa shama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya tokko nuuf qoodde isiniif dubbiseen hin kaa'u. Akka isin irraa barattanii hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomi jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenya seenaa ishee dhaggeeffattan yaada keessan komentii jalatti qoodaafi jecha qophiin sa'aatii kanaaf guyyaa har'aa isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Qopheessuuf qindeessuun si waliin kanan ture ani gammachiista shoomedha. Seenaa barsiisoo fi bashannansiisoo gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii horaa bulaa. Gaa'ila